Nagaan nagarra caalu nagaan waaqayyoo isiniidhaaf haa baay'atu. Hordoftoota Qeddoo YouTube jedhu jalatti kan argamtaniif argamuuf kan jirtan maatii naa ta'ana jajjabeessaa kan jirtan gooftaan guutummaa bara jireenya keessanii haa eebbisu isiniin jecha egaa Buruukii fi Abeel waliidhaan dhufanii jiru jechuudha. Inni kunis immoo Abeel akka buttaa jira ture ni beekama jechuudha. Akkasumallee erga wal argatanii jechuudha waan baay'ee haasa'anii Abeelii egaa deemee Riyaa Maqidas argee akka waliidhaan haasawaa ture mana isaaniillee akka geessite akkasumas immoo namoota naannoo sanaa waa'ee Maqidasii akka qorate dubbatee jira jechuudha. Ruutaan immoo mana Roobeel fa'i yookiin immoo Abbuush fa'i keessaa ba'uun ishii baay'ee bareedaadha. Akka barbaanne akka garaa keenyaatti haasofsiisuu argachuu ni dandeenya jedhanii jiru jechuudha. Haa ta'uyyuu malee immoo amma bilbilli ishii hojjechaa hin jiru. Ishiinis biyya keessaa baate ta'uu hin beeknu jedhe jechuudha. Buruukii yeroo kana keessatti ishiin biyya kana keessaa ba'uu hin qabdu. Yoo ishiin biyya kana keessaa baateetti ta'e kaayyoon nuti kaayyeffannee fi karoorri nuti karoorfanne karaa irratti nu jalaa hafaa. Ishiin as jiraachuu qabdi waan hundumayyuu ishii gaafachuudhaafi. Akkasumas immoo yoo osoo viidiyoo kana argitee ariifattee yoo dhufteetti ta'e ishiin fayyadamtuu taati. Garuu immoo ariifattee hin argamne taanaan rakkoo guddaa keessa seenti. Obsinee dadhabneerraa dhossinee dadhabneerraa kanaa booddee wanti hundumtinuu gara seeraatti deemaa jira. Abrahaamis immoo dhugaa qaba. Seeratti dhiyeessuu qaba wanta jiru. Cubbuudhaanii akkasumas wanta kan isaa hin taane irratti ba'aa baachaa jira. Gatii kaffalaa jira. Gaa'elli isaas diigamaa jira kan jedhan jechuudha. Egaa Maqidas bilbila ishii Roobeel akka jalaa fuudhee dubbateera jechuudha. Akka ishiinis bilbila hin qabne ishiinis dubbattee jirti jechuudha. Kanarraatidhaan kan ka'e maleedha. Magaalaadhuma Finfinnee keessa jirti gara buttaa jiraatti deebitii laataa. Anis deemee gaafachuun qaba jedhe jechuudha. Buruuki lakkii achi hin jirtu. Ani gaafadheera wanta jiru hundumayyuuti. Wanti kun immoo miidiyaa irratti suuta keessa hin baha. Dhugaan jiru ni baha. Isa kanadha jedhanii jiru jechuudha. Egaa dhugaa dubbachuudhaa fi dubbiin jabaatteetti dubbiin jajjaba ganaadha isiniin jechuun jaaladha. Kana duwwaa osoo hin taane gaafa DNA'n jijjiiramee yookiin immoo qulqulluudhaan dhufee waraqanni kinoo jedhamee gaafa seerri baree poolis xaabiyaatti deemanii gaafataman rakkoo guddaa keessa galu jechuudha. Roobeelii fi Abbuush jedhamu suni akkasumas kan gaaffii guddaa namatti ta'ee nama hundumayyuu waccisiisaa jiru haati mucaa kanaa akkamittiidhaan callisuu zimmi jechuu dandeesse? Akkamittiin mucaa koo jettee yaaduu dadhabde? Maqidasumtiyyuu immoo yoo mucaan humtiyyuu immoo kan shiyyuu ta'eyyuu akkamitti garaa jabaatte? Carqii tokko bichaadhaan fiddee nutti kennitee biraa deemte. Eddasii carqii kan biraa waan fidde hin qabdu. Mucaan maal nyaate maal dhuge eessa rafe kan jette tokkollee hin jiru. Akkasumas kan isin nun jechaa turtanii Maqidasiin ammaa miitu nun jettanii jecha baay'ee fi doorsisa baay'ee baannee jirra. Isa kanaaf garuu namni nu'iif beeke hin jiru. Nuti hojii maaliif hojii akkanaa hojjettiidha malee nuti ishiidhaan miidhuu miti. Yeroo baay'ee immoo ishii kadhanneerra. Dubbadhu dhugaa jiru jenneerraani. Qarshiidhaan doorsifamtee mana namaa amma kanaa diigdee jedhanii jiru jechuudha. Akkasumallee jechuudha eenyudha maqaan ishiin dura dubbii kana kaastee jechuudha. Jalqaba ishiin biyya buttaa jiraatii dhufte sun Maqidii miti Natsii jechuudha. Natsii Abrahaamii kassasee jira kan jedhamu dubbatamee jira jechuudha. Sababiin isaayyuu ishiitu manni koo akka diigamu ishiitu jalqaba irratti dhalan qaba jedhee dubbate. Sababii ishiitidhaanii kun hundumtuu narra ga'e kan jedhu kassasee jira jedhanii dubbachaa jiru haasawaa jiru. Garuu Abrahaam akkana bahee ani seeratti ishii dhiyeesseera. Seeratu harkaa qaba waa'ee ishiin jedhee nutti himne jechuudha. Isa kanadha isiniin jechuun jaaladha. Amma gaa'ii
ishiin ruutaanii wanta sin buttaa jiraa deemtanii fiddanii dhuftan tokkollee itti fayyadaman jirtu. Maaliif jenna nama fakkeenyaaf nuti innaa gara magaalaa gara baadiyyaa deemne goommanallee yoo galfannee gallee irra ta'e qanxisnee affeellee bareeffannee nyaannee laallaa jechuudha. Amma ruutaan sin akkasuma paaspoortii baaftanii biyyaa biyyatti darbitanii kunuunsa kanadha jettanii fiddu malee ruutaan sina manaa hin jirtu. Mucaa faranjeedhaan sanas eega dakkatti hin gaddisiistee harka butattee baatee qajeeltee inamantii ees abdiin qaba jettee jechuudha. Habeel haati kana yoo argiteetti ta'e inamantii kan ishiin amansiifne kun kan ishiin amansiifne maalidha? Gara mana ishiitti akka ishiin deebitu barbaanna. Mana kireeffattee qophaa jiraachuun ishiin barbaachisu. Dhuguma ishiin barbaachisu garuu mucaa sammuushi guduunfanii jiru. Akkasumallee immoo Roobeelii xigganyaa turtee nutti xigganyaa turtee dubbatee jira jechuudha. Akkas kunoo bilbilaan dubbateen immoo ruutaan xigganyaadha. Akkamittiin ruutaadhaan xigganyaa ettasitu itti xagganee jiraachaa ture. Akkasumallee bakka si jibbiteetu si biraa baatee mana kireeffatteena anaadhummaa keen jibbee miti kan jette ishiin bakka of danda'uun qaba. Siriitii ta'uun qaba, of dhaggeeffachuun qaba jettee mana kee keessaa baatee jedhanii jiru jechuudha. Naa dubbiin jajjaba hordoftoota ganaa waan taaraan jira jechuudha. Dhugaa dubbachuuf jechuudha. Dhugaan sinin jedha amma qalbii miti jechuudha. Dogoggora yoon haaluma mijeessaa jiru jechuudha. Amma Abiraamitti mucaa koo waan tokko godhee yookiin ateera jedhanii jechuudha meesaanii. Boruu rakkoorra iyyuu buusuudhaaf mee Abiraamin tooftaan isaan isiniif hin galle sababni mucaan fuudhameetti kennameef maaliif osoo haati jirtu osoo abbaan jiru namni kun gudaa'ee miti lafa keessa miti kan bahe in dhalate haadhaaf abbaarra jechuudha. Dhugaan siniin jedhe kanaaf iyyuu isaan mucaa kanaan atanii yookiin immoo karaa ta'e mucaa kana argatanii namoota naannoo Abiraamitti galullee jechuudha. Namni yeroo hammaa kana birruma 10 yoo argateera ta'e dhugaa siniin jedha nama miidhuudhaaf duubatti hin deebi'u jechuudha. Sanaa booddee mucaa sana fuudhanii ba'anii inni akka barbaadu inni akka qabamuuf jechuudha. Mucaa sana Abiraamitti kennanii Abiraam akka harkaa akka dhaban barbaadu akka milisanii baasan barbaadu jechuudha. Maaliif booda fidi mucaa jedhuun erga mucaa fudhatanii ba'anii booddee fidi mucaa isa mucaanii jedhuun jechuudha. Yeroo kana rakkina keessa Abiraam ni seenaa ni dhama jechuudha. Viidiyoodhaan fidanutti kennanii yoo ta'e jechuudha. Kanaaf iyyuu baay'ee of eeggachuu isa barbaachisa Abiraam jechuudha. Saatii kana wanti hundumtiyyuu immoo gara seeraatti deemamaa jira. Ati manaanis amanuu diddeetti dhugaan siniin jedhe kuni cabala barbaachisa. Cabala gara cabalaa deemu. Deemuu jechuun jaaladha. Isa kanadha. Akkasumas illee Roobeelii fi Abbuush osoo arganne jennaan Abeel argachuun qabnu isaaniidhaani. Yeroo darbe keessa gara mana isaanii deemnee rakkoo guddaatu uumame. Isaan tasgabbaa'anii haasa'uu hin jaalatan, hin beekanii, callisanii haasa'uu hin beekan, loladha, rakkinadha jedhanii dhuguma akka seexanaa godhata Roobeel sun jechuudha. Amma immoo kaayyoo isaa baay'eetu jalaa fashalaa'ee galma hin geenye. Inni galmi isaa doolaara lakkaa'u ture. Akkasumallee jechuudha YouTube illee nan balleessa jechaa ture. YouTube Abiraam amma kana umurii amma kanaatti dadhabee sababa kana hore jechuudha. Inni illee mijanneef ta'uu fi didee isa kana immoo eenyu akka tapaapparu barbaada isinitti fakkaate Ruutaa jechuudha. Ruutaani yaada isaa fi karoora isaa hubattee isa wajjiniin mari'attee isa wajjiniin hojii akka hojjettu barbaada jechuudha. Garuu Ruutiyyeen immoo wanti hundumtuu shudhaa galeetu sammuushi kana xiinxalteetu dubbiin kun garan boroo rakkoon gaafa irratti huumaniiru ta'e situu kana godhinaan jedhamiti jetteetu xiggii qabatte jechuudha. Xiggii qabatte sayyuume sin ajaa'iba kan iddoo ishiin kireeffatte ruumii jechuun akkoo hoteela keessaa jechuudha. Hoteela keessaa kireeffatte jechuudha. Kun maalidhaa qulqullummaa hobbaasuufi jechuudha. Isa kanadha. Sanas haa ta'uu kana wanti baay'een jalaa kufaa jira. Namoonni baay'een dhugaa jiru dubbadhu dhugaa jiru baasii jechaanii jiru. Dhugaa jiru immoo baasuu qaba. Inni immoo dhugaa jiru baasuudhaaf yaada isaa sana bakka garaa isaa sana hin geenye. Mucayyoon immoo ala jiru hundumayyuu himeen ani qulqulluu ta'uu koo himadha jettee jirti.
Egaa walumaan teenyee argina walumaan wanta walumaan otoo soo giddan qabaatiin akkuma waxametti bushaanuma sana ta'ee hafamoo bareedee mi'aayee dhiyaatamoo in ilaalla siniin jechuun jaaladha. Egaa mee maal akka ta'e beektu osoo haati manaan ofii ishiin jaalatanii ishiin gatiitti baasanii ishiin ishiidhaaf jedhanii gadi jedhanii ishiin gadi gugguufanii fi jilbeeffatanii fi qalabatiitti kaan sun nama amantee sifaanan jira dhugaan barbaadanii ani gaa'ela koo keessatti jiraachuu dhugaan barbaada jette karaa dhugaarra otoo isa wajjin hin taateetti ta'ee ruuttaan dhugaan siniin jedhe dabarsatee jechuudha. Isaanillee isaan kennite hidhamanii akkasuma dhugaa jiru himanii ishinis gaa'ela ishee wajjin inni jiraatte jechuudha. Amma nama kan hin shakkaa jiru har'a akkuma ta'anii waanumti tatta'e yoo walitti araaramanii jechuudha. Boodasii dhuguma wal amananii jiraatu kan jedhu gaaffiidha. Boru wanti kun hin uumamu kan jedhu gaaffiidha. Dubartiin tokko xiinxaluu qabdu oduu namaa dhaga'uu qabdu gaa'ela keessatti gaafa galte ishiin immoo gara naanis gara isiinis waan namni jedhuun dhaggeeffatti. Waan maatiin ishee jedhan osoo hin taane waan alagaan jedhuun dhaggeeffatte jechuudha. Akkana ta'uu hin qabu jechuudha. Warri kana booda gaa'ela dhaabdatan jabaadhaati gaa'ela keessan dallaatti ijaara oduu namaan dhaga'ina. Namsa kooti subscribe, like, share, comment.